Ya gete jolle ragada fete Urba oromoda Yada mama katia Iji kololoda Kalau durba bale Yada mama katia Yan iko silale Ya durba sidama Kalla yo bulloto Ayah sagantaan kun egaa wiirtuu miidiyaatiin qophaa'ee Prime Miidiyaadhaan isin bira kan gahaa jiru daawwattoota keenya. Bahee galuuf gargaarsa waaqayyootiin malee barootarraa bara tokkotti darbuu hin danda'u. Bara tokko bara miti guyyaarraa guyyaatti darbuuf yoonni nama gargaaredha. Kanaafiyyuu. Umriin kee meeqa jiraattee barbaada naan jedhe? Simaamo. Anumaan. Meeqatte? Anoo baay'ee sin hin dabalanneen. 151 jedhe. Amma umriin kee meeqa yoo jenne immoo 20 dha. Achi naani? Dabalaan jira amma umriin koo jedheen yaani. Amma meeqa ree jennaani? Ol guddataan jiraan jedhe. Lakki gadi dhiisaa jirtaanaan jedhe. Amma mateenyaa isaa jiru kan umriin keenya akka dudduubatti siqaa jiru. Fixaa irra malee umurii keenya gara fuulduraatti waan guddateera jedhama miti namni. Garuu namni asii gadi umurii isa kennameef sanarraa nyaataa deemaa jechuudha. Gogaa quruphee isanii maamnaan jettanii murteessa taanaan Quruphee waa'ee isaa kan nutti himu jira. Quruphee eenyutu ajjeesama? Ishee akka quruphee ajjeesu nama duri isa duriitiin hojjetu yakka keessa nagalchuuf. Ayyaana waggaa irratti kan inni yaadadhu bara haaraa yeroo ta'u gaa barri inni tokko haaraatu dhufa inni tokko moofaatu darba. Bara moofaa kan nama dabarsu Yesus Kristos dha jedheen amana. Maqaan koo Oromiffaan gammachuu barii jedhama. Ayyee. Amaariffaan dastaa maalidha. Tigriffaan hagos gohat. Tigriffaan hagos gohat. Ingiliffaan happiness morning. Durii eebbisaa addunyaa namoota baay'ee karaatti hambisee mul'ata namoota baay'ee hunda itti kutee jechuudha. Har'allee Hacaaluun du'uu isaatiin namoonni baay'een kan abdii kutatan jiraachuu danda'u. Eebbisaan du'uu isaatiin gammeen achumatti hafee jireenyi isaa achumatti hafee hojiin akka soolaneewwan garaagaraa hojjetu achitti hafee. Eeyyee amma baraatti mootiidhaati amma baraatti gooftaadhaati.